Ashamaar kafuunee dhaggeeffattoota keenya kun gadaa shoo tokko nageenyi keenya bakkum jirtanitti isin akka qabu jecha har'a waan tokko irraa dubbachuuf deemna. Innis waa'ee uummata walloo fi rakkoowwan isaan keessa jiran irraa qabatedha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya guyyaa irraa kana kara walloo kana waan tokko hubachuuf jecha hiriyaa kiyya tokkotti bilbilee inni hiriyaan koo kuni Ahmad Nuriyee jedhama. Islamic movie drama fi wantoota kana artii islaamic kana keessatti nama qooda jabaa fudhatee hojjetudha. Warroota Zaawiyaa TV hundeessan keessaa nama tokko. Ahmad Nuriyeetti fi hiriyaan isaa yeroo baay'ee uummata walloo kana qarqara jecha waan tokko godhanii akka isaan garas deeman yeroo tokko lama sadii garas akka deemanii isaan hojjetaa turan waan beekuuf mee akkam jirtu akkamitti deema jiru uummanni naannoo sanirraa buqqa'e immoo akkamitti deebi'ee bu'uursurratti hojjetamaa jira. Ikoonomiin naannoo san jiru maal fakkaata jedhee bilbilee gaafadhee ture. Innis akkas naan jechuu ture. Uummanni hedduu miidhame keessattuu naannoo manoonni barnootaa fi kanneen kana fakkaatan jirti. Buqqaatota uummataatiin guutee jira. Qabeenya jiru cufti saamamee jira. Daa'imman, haadholeen, manguddoonni cufti buqqaanii mana barumsaa keessatti dhiphataa jiru. Manoonni isaanii, qabeenyi isaanii saamamanii jiru. Even warrooti humna hin qabne warroonni wheelchair gubbaa jiran cufti baqatanii rakkina cimaa keessa akka jiran naaf himee jira. Eegammoo warri diinaa sun keessaa ba'ee uummanni suni deebisanii bu'uursurratti maaltu hojjetama jedhanii even mootummaan hamma tokko yaala jira. Sun immoo gahaa miti. Uummanni Oromoo uummata keenya uummanni Oromoo yeroo inni Soomaaliyaa irraa buqqa'ee qarqara turre anis ni beeka hiriyoonni isaatiif inni karaa laga Xaafoo I think lafa Xaafootitti manneen tokko ijaaranii akka deeggarsaan kennaa turan. Ilmaan faamiliin Oromoo uummanni Oromoo nu cinaa dhaabatee uummata keenya kana deebisee bu'uursurratti mana itti gochuu irratti uummanni kun oomishni inni oomishate dalagaan inni amatoota hedduu dalagate cufti waan nu jalaa badeef waan jalaa badee jiruuf uummata kana deebisanii akka dhaaban uummata kana cinaa akka dhaabatan lammiif ka jedhu san akka nu dirmatan gaafannaa atis sagalee nu ta'inaan jedheera. Ani waan inni ajaa'ibe keessaa tokko isa kana. Uummanni walloo rakkoo lama keessa jira. Tokkoffaa rakkoo identity crisis uummata qabu which means uummanni kun achillee Amaara ta'ee warri gamaa sun ofitti hin fudhanne garanas citee Oromoo ta'ee Oromoon hin fudhanne jidduurratti koostii baay'ee uummata irra ga'ee uummata kana Oromoon haqa isaatii uummata kanaaf dirmatee bakka jirtanitti uummata kana deeggaruun uummata kana mana isaa deebisuun lolli bu'aan inni buusu keessaa tokko nama buqqisuudha. Uummata faayinaansii biyya tokkoo dhabamsiisuudha. Uummanni walloo akka deebisanii bu'uuruu keessatti qooda akka nu gootan jedhee jira. Nutis gama keennan gama gadaa showwaan ittiin deeggarsa barbaachisu ni goona. Isin immoo dhaggeeffattootni keenya bakkuma jirtanitti deeggarsa uummata wallootiif gochuu yoo barbaaddan gadaa show tokko nu qunnamtanii bakkoolee koreewwan koordineetu waan kana godhan wajjin wal isin qunnamsiifna. Koree kana walitti ka qabu Ahmad Nuriyee jedhama. Beekamaadha. Fiilmii islaamikii nashiidawwan islaamikii kana mucaa koordineetu godhuun mucaa jabaadha. Isaa wal isin qunnamsiifna. Uummata kana qarqaraa bakkuma jirtanitti uummanni kun deebi'ee bu'uuree even suuqa isaanii saamamee qabeenyi isaanii even waan mana keessa nyaatan harcee fi lixii akka jalaa saamame
naaf himee jira. Uummata kana deebiftanii akka dhaabsiftan, deebiftanii akka buusitan, wanni kun ni darbaa, ni ce'aa, uummanni itti fufaa, biyyi tunis itti fufti. Rakkoowwan nu mudate kana keessaa wal cinaa dhaabannee rakkoo kana keessaa wal baasuun akka uummataatti dirqama waan qabnuuf uummanni Oromoo rakkoo kana keessaa uummata kana hamma danda'een akka birmatuuf gamanumaan waamicha dhiyeessuu barbaanna. Nutis gama keenyan wanna dandeenyu cufarraa gochuu fi waan dandeenyu cufarraa isaan cinaa dhaabachuun asumaa waadaa isinii seenuu barbaanna. Wantoonni yeroo ammaa kana biyya kana keessatti deemaa jiran keessaa tokko kiraayisisii lolli sun fide keessayi. Uummanni Walloo ammas qarqarfamu. Uummanni kun oomishni inni oomishate jalaa badee jira. Oomishni inni oomishate jalaa saamamee jira. So uummanni kun ammas fuula durattis deeggaramuu qaba. Hanga even uummanni kun at least waggaa tokkoof deeggarsa waan barbaaduuf yeroo kamittuu uummanni Oromoo deeggarsa akka gootaniif, deeggarsi kun mallaqa qofaa miti, midhaan oomishatanirraa ta'uu danda'a, yaadanis ta'uu danda'a. Hamma dandeettaniin uummata san cinaa dhaabbachuun akka barbaachisu gamanumaan ibsuu yaalla. Nama rakkate deeggaruuf qabaachuun dirqamaa miti. Nama rakkate deeggaruun yaadan deeggaruun danda'ama, humnaan deeggaruun ni danda'ama. Waan qaban bakka lamatti qodatanii wajji nyaachuudhaan deeggarsuun ni danda'ama. Amma nuriyyeellee kanuma naaf hime. Hamsaaloomii ለአንድ ሰው ሸክም ነው ለ50 ሰው ጌጥ ነው ጅሬ ሶ ኑቲ ረኮወን akka ummataatti nu mudate akka ummataatti yoo hiranne rakkoo san keessa ba'uudhaaf salphaadha. Rakkoo nu mudate immoo akka nama dhuunfaatti yookiin akkoota namoonni sun itti uumametti yoo dhiifneef immoo cimaadha. Kanaafuu ummatoota keenya gamanumaan isi waamicha keenya dhiyaafna. Galatooma.